Nagaan isiniif haa ta'u, akkam jirtu fayyaa keessanii hordoftoota YouTube chaanaalii kan koo. Ani Dooktarii Caalan jedhama. Barnoota fayyaa kanaan dura viidiyoo baay'ee isiniif hojjedheen jira jechuudha. Har'a immoo waa'ee jaalalaatiif wal qabsiisee waan gorsa isiniif laadhuuf jira jechuudha. Keessattuu warra dhiirotaa kan ilaallatu ta'a jechuudha. Mata dureen isaa waan 25 shamara tokko ittiin jaalala qabsiisuu dandeessu yookiin immoo wantoota 25 onnee dubaraa ittiin cabsitee seentu yookiin dubarri suni akka baay'ee si jaalattu gootu wantoota 25 isinitti himaa. Wantoota kana guutuu isaa na dhaggeeffachuu qabdu jechuudha haga xumuraatitti. Kanaan dura viidiyoo waa'ee qoricha vaayigiraa, wantoota qaama saalaa dhiiraa guddisan, akkamittiin immoo dubarri tokko dhiira akkamii jaalachuu dandeessi, akkasumas immoo waa'ee durbummaa irratti viidiyoo isiniif hojjedheen jira. Isa san YouTube chaanaalii koo irratti karaa viidiyoodhuma kanaa gadiitiin hin jira, achirraa daawwachuu dandeessu jechuudha. Har'a wantoota 25 dhiirri tokko godhee onnee dubaraa cabsee seenu wantoota 25 kana goote taanaan yoomiyyuu dubarri sun sirraa adda hin baatu jechuudha. Haga lubbuun lafa kanarra jirtutti yoomiyyuu sirraa adda hin baatu. Wantoota kana guutuu isaan isinii tarreessa. Haga dhumaatitti na caqasaa isiniin jedha. Tokkoffaa dubara tokko wantoota ishii mufachiisu yookiin wantoota arrabsoo waan garaagaraa wanna onnee ishii cabsuu jalqabuma isaa ittiin dubbatiin, waan ishii mufachiisu itti hin dubbatiin, tasuma dogongortee jechuudha. Wantoota akka baay'ee jaalattuu fi yeroo hundumaa akka ishiin bareeddu wantoota garaagaraa dubbachuu hin qabda malee waan onnee ishii cabsu itti dubbachuu hin qabdu jechuudha. Inni kun isa tokkoffaadha. Inni lammaffaa yoo si dhabdee keessa ishii dhukkubsachaa jirti waan ta'eef akka baay'ee jaalattu yookiin immoo akka umurii guutuu ishii wajjiniin taatu itti himuu qabda. Inni kun isa lammaffaadha. Inni sadaffaan immoo yoo jaalalli waliif qabdan xumurame jettu ati immoo jaalala ishiif qabdu akka haaratti eegalchiisi. Fakkeenyaaf jechuudha, yoo jaalala keessatti wal jaalattanii yeroo dheeraadhaaf waliin turtan yoo ta'e bifa sadarkaa nuffisiisa irra geechan yoo ta'e wantoota tokko deebisanii waliin dheeraadhaan waliin turtan yoo ta'e jaalala isaanii akka haaratti haaromsiisiti. Akka nama jalqaba reefu jaalachaa jirtutti haaraa itti godhi jaalala sanii. Inni kun sadaffaadha. Inni afuraffaa yoo jaalala ishiin siif maraattu ishiin akka ati ishii hordoftu barbaaddu hordofeedha. Inni shanaffaan immoo yoo ishiin afaan keessa si ilaaltu ati afaan ishii keessa dhungadhuedha. Yoo ishiin ija kan kee keessa si ilaaltu ati afaan ishii keessa dhungadhu. Inni kun isa shanaffaadha. Inni ja'affaan yoo ishii sitti aarte jaalala kee ishiin mirkaneessi, ishii gammachiisi. Faallaa saniin waa ati dogongortee ishii sitti aarteerti yoo ta'e ati wantoota ishii gammachiisu akka baay'ee ishii jaalatteertu lafa aartee ishii jirtu jechuudha. Karaa ishiin ittiin gammachiistu wayii barbaadeedha. Ja'affaan. Torbaffaa yoo ishii si tuffattu ati immoo ulfina ishiitiin moo'i. Yeroo hundumaa xiyyeeffannoo ishiidhaaf kenniifi. Fakkeenyaaf waa dogongorteessis ta'uu karaa kamiiyyuu ishii si tuffatti yoo ta'e ati itti aartee jechoota adda addaa itti dubbachuu caala ulfinuma kenniifi, kabaja kenniitiifi ishii moo'uu yaali jaalalaan jechuudha. 8ffaa yeroo si dhiibdu yookiin si rukuttu yoo si dhukkuballee obsi, miira gammachuu qofa itti agarsiisi. Ishiin qoosadhaafis haa ta'u, miira aarisis haa ta'u, waan garaagaraas haa ta'u, dhiibdoo waan adda addaa sirratti raawwatti yoo ta'e waan ishii sirratti gootu kami yookiin dogongortee siifatti yoo ta'e waan adda addaa si gootu yoo ta'e itti deebistee too hin ifatiin miira gammachuu kenniif yookiin dogongora addaa uumteerta jedhaniiti gorsuu yaale. 9ffaa yeroo hundumaa yoo ishii argitu bareedduu akka taate itti himi. Baay'ee jaji jechuudha. Qabxiin kun baay'ee murteessaadha. Suuraa ishii sitti ergiti yoo ta'e ishii malee namni addunyaa kanarraa ishii caalu akka hin jirre itti himi. Baay'ee bareedduu akka taate itti himi. Ijji ishii kololaa akka ta'e itti himi. Ilkaan ishii aannan akka ta'e itti himi. Rifeensa ishii baay'ee luuccaa bareedaa akka ta'e guutuu itti himi. 9ffaadha kun. 10ffaa yeroo ishiin aartee jirtutti jecha tokkollee ittiin dubbatiin bakka yaada dabalataa ishiin akka yaadduuf yeroo kenniifi jecha ishii gaabbisiisu dubbachuu dandeessi waan ta'eef fakkeenyaaf yeroo ishii waan tokko aartee jirtutti
waan jechoota biraa ittiin dubbatiin yeroo kenniif akka ishiin tasgabbooftee teessu. San booda wantoota ishii gammachiisan biraa itti dubbachuuf yookiin immoo ishii gammachiisuudhaaf qaama yoo bira jiraatte ta'e wantoota ishii gammachiisu godhiifi. Yeroo ishiin aartee jirtutti waan ishii sitti dubbattu, hariyaa sitti dubbattu jechoota adda addaa itti dubbachuu jaala callisuutu filatamaa akka ta'e dubbate jechuudha. Qabxii 10ffaan. Qabxii 11ffaan yeroo ishiin qofaa deemtu yoo agartu dhoksaan itti dhiyaadhuun duuban ishii haammadhu. Inni kun sarpiraayisii godhe jechuudha. Fakkeenyaaf karaatti agarta yoo ta'e jaalallee kan kee yoo inni agarta ta'e osoo ishiis hin argin dhoksaadhaan dhagiitii duuban haammadhu, dhungadhu. Inni kun miira gammachuu akka ishiin argattu godhe jechuudha. Tasadhatteetoo yoo argattu yeroo biraatirree kophaa yoo deemtu akkuma ati ishii duuba jirtu wayiitti fudhatte waan ta'eef gammachuutti dhaga'ama, eegumsas ta'aafi. 12ffaa yeroo ishiin mataa ishii salphaa kee irra kaawwattu mataa ishii keessa yookiin rifeensa ishii keessa quba galchiitii fi hooqii baay'ee jaalatti. Qabxiin kun baay'ee murteessaadha. Lafa bashannanaa wajjin naxxanii wajjin taa'aa jirtu yoo ta'e yoo ishiin mataa kan kee salphaa kan keetirra kaawwattee jirtu ta'e quba kan kee rifeensa keessa galchiitii hooqii fi yookiin rifeensa ishii sukkuumii fi baay'ee jaalatti. 13ffaa uffata kee jaalattu keessaa ishiin uffata kee keessaa kan ishiin jaalattu keessaa yeroo tokko itti kenni miiccitee siif haa fiddu yookiin akka uffattu godhi. Dubarri uffata sirratti jaalattu tokko jaakkeettii tokko yoo ta'e wajjiniin deemtu yoo ta'e yeroo qorraa fa'u lafa wayii wajjin deemtu yoo ta'e itti kenni yaa uffattu. Uffatteetoo kootii sana irraa fooliin keetti ba'a hin jaalatti das jedha. Isa san immoo fuutee galtee kootii kee miiccitee yoo si fidde jaalalli ishii siif qabdu dabalamaa deema. Waan kanas godhi. 14ffaa yeroo ishii si waliin qoostu ishii waliin qoosi, kolfisiisi. Kolfa kee keessa gammachuu guddaa waan argattuufi si waliin qoosti yoo ta'e qoosaa nama kofalchiisu wayii dubbatti yoo ta'e yoo kolfis hin qabnellee kolfi jechuudha. Maaliif ishii gammachiisuudhaaf. Yoo ati kolfite ta'e ishiin ni gammaddi. Qoosa sunirree qoosaa gaarii itti fakkaata. San caala si faana qoostee taphachuullee ni filatti waan ta'eef. 15ffaa yoo ergaa gabaabaa ati ergituu fi siif hin deebisne akka yeroo ishiin mijatutti deebistu itti himi. Yeroo bal'aa kenneefi sitti toluu didee hojiirra jirtaa yeroo sitti toletti naa bilbili. Hojiirratti as jeeqee dhiifama jetteenii itti dubbachuu danda'uu qabda jechuudha. Yeroo kenniteefi akka ishiin yerootti si deebistu gochuu danda'uu qabda. 16ffaa yoo ishiin ija shakkiin si ilaaltu ati immoo karaa dhugaadhaan ishee amansiisuu yaali. Si shakkite yoo ta'e bifa shakkiitti si himti yoo ta'e akka ishee si shakkine wantoota amansiisuu danda'uu qabdu kamiiniyyuu amansiisuu danda'uu qabda. Jechoota shakkii fuulduraa ishiirratti uumamu kamiyyuu bifa shakkiitiin waan isheen shakkitee fuulduratti dubbattu kamiyyuu ati bifa dhugaatiin amansiisaa ta'een itti dubbachuu danda'uu qabda malee waan ishii shakkisiisu itti dubbachuu danda'uu hin qabdu. 17ffaa yoo ishiin dhugummaan si jaaladha jette hin kakachiisin. Kakachiisin shakkii of keessaa qaba waan ta'eef. Qabxii 17ffaa kun baay'ee murteessaadha. Dubara tokko gaafa waliin haasoftu jaalallee kee keessatti yeroo waliin waan tokko mari'attee ta'u haasoftu waan hundumaa akka kakachiistu hin godhiini. Waan hunda hin kakachiisini. Jalqabuma isaa kakachiisuun hin barbaachisu. Maaliif na amantuu siin jette amanamummaa narraa hin qabdu ati. Dhugaadhaan nan jaalanne waan hundumaa na kakachiistaatti. Meebii waan sobaatis dubbachuu dandeessi, waan addaas dubbachuu dandeessi waan ta'eef waan hundumaa bifa kakuutitti oofta dhugaa ta'e haala hariiroon ishee si wajjin hin qabdu xiqqaachaa deema waan ta'eef hin kakachiisini. 18ffaa yoo ishiin harka kee qabdee si faana deemuu barbaadde ati immoo haammadhu harka kan kee gatiitti ishiirra kaa'e bobaa kee jala seentee too adeemtu. Morma kee jala seentu karaarra gaafa wajjin deemtan osuma karaarra wajjin deemtan osuma haasaa jirtanu oduma deemtu gadi jedhiitii yoo ishiin eenyu ittatee dhungadhu morma ishii jala dhungadhu morma ishii jala ofitti qabe sitti qorree jedheeniti. Ofitti qaqqabuu yaali jechuudha. Hariiroo waliif qabdan baay'ee dabalaa deema. Jaalalli ishiin qabdus baay'ee dabalaa deema jechuudha. 19ffaa yommuu daandii irra sitti dhuftu haammachuun nagaa gaafadhu. Ija ishii keessa dhungadhu. Dhungoo yoo ta'e karaa irratti sitti dhufti yoggaa ta'e ija keessa si ilaalti yoo ta'e sirriitti ilaalitii dhungadhu. Sirriitti akka kanaan dura guyyoota yoo
arra kaleessa argite ta'e kaleessa argite arras deebitee argite yoo ta'e akka waan osoo hin argin yeroo dheeraa turteetti wayitti itti himi ija keessa sirriitti ilaali baay'ee si yaade jedhiini 20ffaa yoo iccitii ishii sitti himtu ta'e ati immoo iccitii ishii sirriitti eeguufii qabda jechuudha waan ishii sitti himte sani nama biraatti dabarsitee himte yoo ta'e ishiin nama biraarraa dhageesse yoo ta'e jaalalli keessan ni diigama yookiin gadi bu'a baay'ee iccitii kan kee garuu. Seenaa kan kee garuu hunda ittiin himatiin iccitii kan kee hunda hin qoodiniif maaliif wantoota jibbitu wayii achi keessaa argachuu dandeessi si jibbuu dandeessi waan ta'eef wantoota seenaa kan kee keessaa filatamoo ta'an filadhuuti itti himi waan itti haasoftu hundumaayyuu itti himi waa fuulduratti gochuu qabdu hundumaayyuu itti himi garuu filadhu jechoota kee keessatti sirriitti filadhu inni kun baay'ee murteessaadha iccitii ishii eegi kan kee gaafa iccitiitti himtu garuu. Iccitii kan kee filannoodhaan itti himi waan itti haasoftu hundumaa filadhuuti itti haasa'i 21ffaa yoo ija kee keessa si ilaaltu ta'e hanga ishiin ilaaltutti of duuba hin ilaalin yoo ishiin si ilaalaa jirti ta'e atis ijuma ishii keessa ija ilaali yoo irraa garagalta ta'e jechuudha maafna irraa garagaleettee yookiin immoo jaalalli ija ishiitiin. Keessa kee keessa seenaa jira. Kee immoo karaa ija ishiitiin kashii keessa onnee ishii keessa seenaa jira waan ta'eef yeroo garagaltu san konneeshiniitti addaan cita hin barbaachisu waan ta'eef yeroo ishee si ilaalaa jirtutti guutummaatti atillee ilaali. Haga ishee si ilaaltee jijjiirrattutti yookiin immoo si ilaaluurraa gara waan biraatti jijjiirtutti yookiin haasaa biraatti jijjiirtutti ati isii ilaaluurraa hin garagaliin 21ffaadha kun 22ffaa. Haasaa yoo xumurteerree qoosaa biraa qoose malee callistee bira hin taa'in callistee teecha yoo ta'e akka yeroo hundumaayyuu haasoftu barbaadde dubarri waan immoo siiriyeesii ta'e waan gara fuulduraa dhugaa ta'e qofuma haasofta yoo ta'es nuffii dandeessi waan dhugummaadhaan gara fuulduraatti ta'e waa'ee jireenya irratti mari'attee yeroo tokko waa'ee qoosarree itti makuu danda'uu qabda waan ishii kofalchiisu boruu wantoota yoo si biraa deemte ta'e yaadattee kofaltu wantoota sammuu ishiitti uumamuu danda'an wantoota akkasii sani guutuusaa godhi haasaa dhugaadhaan jireenya irratti hundaa'e qofa osoo hin taane qoosaa ishii taphachiisu ishii gammachiisu ishii kofalchiisu guutuusaa itti haasa'i. Lafa bashannanaa tokko geessitti bashannansiisi wajjin nyaadhuu dhugi dubara wajjin nyaattee too gaafa dhudde wantoota gootesan hundumaayyuu wantoota gootesan booda ni yaadatti waan ta'eef baay'ee murteessaadha qabxiin kunis asirratti ammoo lafuma bashannanaa qofa ooltanii maallaqa ofii fixuun hin barbaachisu waan ta'eef maallaqa kee baasuu irratti of eeggannoo guddaa godhi jechuudha dubara wajjin yeroo sochootu maallaqa baastu of eeggannoo gochuu qabda jechuudha. 23ffaa intala waan hunduma caaltu kan akka ishii addunyaa kanarraa ishii caale humtuuyyuu hin jiru ishiin addunyaa kanarraa nama adda taate qofaa akka taate isa kana sirriitti hittimi jechuudha yeroo hundumaa bareedinaan beekumsaan dhaabbiidhaan waanuma maraan namni dubarri ishii gitu addunyaa kanarra akka hin jirre ittimi ishiin kana barbaadde waan ta'eef. Akka nama biraatti wal qixxeessitee too ilaaltu hin barbaaddu waan ta'eef dubarri suni. Kanaaf waan kana gochuu hin dagatiin. 24ffaa hanga ishiin si jaalachuu dandeessu caala akka ishii jaalattu itti himi. Hawwiin ishii inni guddaan kana waan ta'eef aga ishii si jaalattu caala ati aga ishii jaalattu akka ishii baay'ee jaalattu itti himuu hin dagatiin jechuudha. 25ffaa inni dhumaa kun baay'ee murteessaadha. Ganama sa'aatii 12 irratti yookiin sa'aatii tokkoonis ta'u ganama urata jechuudha. Irratti bilbiltee yookiin immoo teekisiis ta'u barreessitee akkam bultee jechuun hin dagatiin. Akkam bultee nagaa bultee ittiin nagaa gaafattee san booda guyyaan irraa guyyaa eebbifamaa siif haa ta'u jedhiin. Guyyaa guutuu onnee kee keessa deddeebi'aa oolte waan ta'eef yookiin ati onnee ishii keessa akka deddeebituuf ishiin guyyaa guutuu onnee ishii waa'eedhuma kee faarfataa akka ooluu fi ganama bilbiltee fi nagaa gaafattee guyyaa oolmaa gaarii si haa ta'u baay'ee si jaaladha bareedduu koo jechuun hin dagatiin galgalarree nagaan buli jechuun hin dagatiin jechuudha. Wantoota kana lamaan gochuun hin dagatiin
wantoota tokko haga 25tti isinitti hime kana goota yoo ta'e dubara tokko jaalalaan mo'uu dandeessu. Yoomiyyuu dubarri sun nama san jaalatte sanirraa adda bahuu hin dandeessu jechuudha. Wantoonni kun jaalala keessatti wantoota godhamuu qabanidha. Kanarraan dabalee inni kun wantoota sireen alatti godhamanidha. Wanni hubachuu danda'uu qabdan. Wantoonni siree irratti godhamuu qabanis hin jiran. Dubara tokko erga jaalattee waliin deemtanii booda siree irratti akkaataan dhiirri sun gammachiisu baay'ee murteessaa waan ta'eef inni sun akka qabxii addaatti ilaalama. Siree irratti dubara san yeroo dheeraa turtii walqunnamtii saalaa dheeressuu, siree irratti dhungachuu akkasumas immoo istaayilii garaagaraatiin dubara isa wajjin walqunnamtii saalaa raawwachuun illee dubarri sun akka jaalattu taasisa. Hundaa olitti akka ishiin barbaaddu, fedhii akkamii akka barbaaddu, akkamittiin akka wajjin raawwachuu barbaaddu yookiin immoo si wajjin akkamittiin akka ishiin raawwachuu barbaaddu guutuusaa itti himuu danda'uu qabda jechuudha. Miira akkamii akka ishiin barbaaddu yeroo ishiin fedhii hin qabnetti yookiin immoo dhukkubbiin itti dhaga'ametti humnaan ishii dirqisiistee raawwachuu wantoonni akkasii gochuun dhorkaadha jechuudha. Jaalalli dubarri sun siif qabdu hir'achaa deema. Yeroo ishiin miira gaarii sitti agarsiistetti as miiruma gaarii itti agarsiistee waliin deemuu danda'uu qabda kan jedhudha. Isa kanarratti wantoota siree irratti yookiin immoo erga namni walqunnamtii saalaa yeroo waliin raawwatamu irratti dhiirri tokko maal gochuu qaba kan jedhu viidiyoo biraa kan waliin hojjennu ta'a. Fayyaa ta'aadha. Nagaan turaa.